Arabiyaa Majlisii hedduu bareedaa ta'e lama qabadde isinii dhufee jira. Isa tokko yeroo baay'ee namni kararii san jaalatee irra deddeebi'ee ajajata. Garuu daalachi kun haarawaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallaadha. Baay'ee bareedaa namoonni barbaadan hojjedhaa isiniin jedha. Daalacha kana obboleettiin teennaa abbaa soddomaa mitirii torba ajajatte jechuudha. Isin illee barbaadan hojjedhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata Arabiyaa Majlisii nama lama qabadhe isinii dhufee jira jechuudha har'a. Kan goddanyoota yookaan hiriyoota lamaan jechuudha. Akkana fakkaata Arabiyaa Majlisii nama lama qabadhe isinii dhufee jira. Akkasiin jaalatan abdii guddaa isin irraa qaba. Eessa deema Arabiyaa Majlisiin kun yoo jettan lachuyyuu naannoo tokko deema lachuu asallaa deema jechuudha. Maashaallah warra asallaa carraa qabdan isiniin jedha. Lachuu asallaa deema nama lama walirratti hojjechiifatanii isinillee barbaadan hiriyoota keessan dabalachuudhaan nama lama sadii taatan yoo bakka tokko ajajattan gatiin makiinaa baay'ee chaansii isinii qaba isiniin jedha. Ba'aan nam tokko irra nama lamaaf sadiitti yoo qoodame akkasitti baay'ee irra bareedaa fi chaansiidha namoonni barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Maashaallah baay'ee bareedaa akkuma isin argitan kana baay'ee hedduu ka bareedudha jechuudha. Yoo akkana ilaaltan daalacha hin bareedne isinitti fakkaachuu danda'a. Inni kun garuu baay'ee bareeda jechuudha. Namni barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Kama qalbiin keessan isin fedhee fi ka isinitti tolan isin ajajadhaa. Ka isin mul'isaa jirru ka warra ajajateeti malee kana dirqama kana qofa miti ka ajajachuu qabdani. Akkuma filannoo nama kanaatitti jechuudha. Isinillee filannoo keessan ka irratti hundooftanii ka isinitti tolee fi ka filannoo keessan ta'e ajajachuu hin dandeettan jechuudha. Rakkoo hin qabuuti filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan wantoota isin barbaadaniif akkaataa isin feetanitti isiniif hojjechiisna jechuudha. Ajajachuu barbaadan gara keenya kootaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Shama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti amantii fi kutaadhaan osoo waliin qoodeen kan biyya keessaatii fi kan biyya alaallee nagaa fi kabajaan kiyyaa isin biraa jiraatu isiniin jedha. Isinirraa badee ture sirriidhaa hin beekaa jidduudhaan fira bira karaa deeme guyyaa lama sadii kana fira bira deeme sababa saniif isinirraa badee warroonni eessa deemtan naan jettanii baay'ee jira. Warri keessaan isinitti himellee nama hunda osoo hin taane namni muraasni hin jirtan jechuudha. Warri sunniin illee obsitanii hundi keessan obsitanii obsaan kana eegdan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Warri meeshaa na biraa qabdanii fi birrii na biraa qabdan obsitanii haga ammaan eeguu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Umrii naa dheeraadhaa isiniin jedha. Isin jaaladhaa isin kabaja. Arabiyaa Majlisii nama lama kinoo qabadhee dhufee tokko daalacha isaanii tokko kana jechuudha. Inni daalachi sun abbaa soddomaati kun abbaa afurtamaati jechuudha. Isin kama isinitti tolee fi filannoo keessan ka ta'een ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Dirqama kana isinitti mul'isu kana qofaa miti ka ta'uu qabu ka qalbiin isin laaltee namni adda meeshaa wayyoo xalabachuuf yookaan ajajachuuf karoora qabaatee onlaayinii irraa gadi bu'uu akkasuma laalee kati tolee daawunlood yookiin iskiriinshoot godhatee kaa'ata jechuudha. Kan isinitti tole san keessaan nutti erguudhaan irraa qoodamuu hin dandeettani. Akkasuma sababa ramadaanaatiif wal qabachiisee meeshaa namoonni bitachuu barbaadanii gara kiyya dhufuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Sapiraayizii maatii warri qabdanii maatii keessan sapiraayizii godhaa. Akkasuma ammoo kennaa garaagaraa yoo barbaadanii nama tokkotti irratti dhaamattanii sadaqaallee kennuu barbaadan jechuudha. Timirarraa haa ta'u minxaafii garaagaraa wantoota gara qalbiin keessan isin yaadde jechuudha. Wantoota akkasiisan akkasuma ammoo miskiinni rakkataan baay'ee jira. Warroota akkasiisaniif yoo qalbiin isin yaadde yoo natti himtan ani isiniif bitee nama isin barbaadan san bira isiniif geessa. Isin ammoo qaxxifama nama saniin wal qunnamtanii namni sun maatii keessan haa ta'u goddanyoota keessan haa ta'u bakka isin hajamtan san isiniif geessuu ni danda'a jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha. Maal kana qofaa miti zamoonni kana meeshaan akka malee baay'ee dabalee jira. Maaliif akkaataa irraa hin beeku. Arabiyaa Majlisiin baay'ee dabalee jira. Kun ammoo boota tokkocha yookiin ana qofa bira osoo hin taane nama hunda bira jechuudha. Wanta biyya guutuu wal qabatu jechuudha. Itoophiyaa guutuu waan wal qabatu akkana fakkaata jechuudha. Odeeffannoo haala gabayaa nam tokko ramadaanaaf illee isinitti fakkaachuu danda'a. Sababa isaa ramadaanaaf osoo hin taane meeshaan baay'ee ol ka'e jechuudha. Boondii irraa carqii Arabiyaa Majlisii irra godhamu kanarraa maal kana qofaa meeshaalee gabaa keessaa jechuudha. Baay'ee dabalee jira wanti hin daballe hin jiru jechuudha. Rabbiin waa laaffisu warroonni ajajachuu barbaadanii fi feetan kootaa isiniin jedha. Kanaan dura namni hedduuyyuu keessaan Arabiyaa Majlisii ajajachuuf natti dhufu
gatiin isaa dhaabbatee hin jiru waan ta'eef naa obsaa warroonni isiniin jedhe amma dhuftanii ajajachuu hin dandeettanii gatiin isaa dhaabbatee beekamee jira waan ta'eef isiniin jedha. Akkasuma araba majlisiin keenya kun abbaa teetinesii 40 mitiriin takkattiin kan yeroo san ittiin baheef birrii 12,500 garuu gatiin kun gatii duraati jechuudha. Kana qofa osoo hin taane irra deddeebi'ee qaxxaayillee meeshaalee biraallee isinii fida garuu gatiin ani itti isinii himu gatii duratti fuudhe jechuudha. Warroota meeshaa duraati jechuudha waan ta'eef gatii duratti fuudhan isinitti hima malee gatii har'a ittiin jiruun osoo hin taane gatii duratti fuudhe isinii hima asitti na harkaa jigee jira jechuudha. Boondiidii isaa isinitti mul'isa. Boondiidiin isaa kun akkam akka jiru boondiidiin isaa boondiidii kwaalitii maaladaa ta'e jechuudha. Boondiidiin isaa boondiidii kwaalitii fi orijinaalii kan ta'e jechuudha. Namoonni jechuu barbaadanii fi filannoo keessan kana ta'e na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa nu kennu warreen jettan as gubbaatti illee maxxansa rakkoo hin qabu xumura irratti dhageeffadha. Xumura irratti illee isin hima waan ta'eef isiniin jedha. Maashallaa kana fakkaata jechuudha. Boondiidiin isaa boondiidii xankaarraa jechuudha. Baay'ee xankaarraa ta'e jechuudha. Araba majlisiin kun araba majlisii bareedaadha. Yoo jaalattan ajajadha isiniin jedha. Araba majlisii kana namoota hedduu jaalate akkasuma kan dur isin mul'ise kan itti hirkatamni ta'ee boondiidii isaa jechuudha. Kun ammoo kan irra ta'an boondiidii isaa jechuudha. Akkuma isin argartan kana jechuudha. Boondiidiin isaa boondiidii kwaalitii fi boondiidii bareedaa ta'e jechuudha. Kan akka agaa jabaatu jechuudha. Boondiidiin kun maqaan isaa maaladaadha. Boondiidiin kamuu darajaa qaba, maqaa qaba. Akkuma meeshaan kamiyyuu maqaa qabu darajaa qabu jechuudha. Maqaa qaba malee akkuma fakkeenyuma akka silkii jechaadha. Akkuma silkiin wal caaluun jiraame akkasuma maqaan isaa iPhone jira, Ultra jira akkasuma jechuudha darajaa qaba jechuudha. Akkuma boondiidii illee akkana fakkaataa yoo jaalattan jechuun raffatina. Diizaayinii kana yoo jaalattan abbaa 30 ta'ee abbaa 40 ta'ee abbaa 20 ajajachuu hin dandeettan isin jedha. Maal kana qofaa miti meeshaalee mana keessaa namoonni barbaadan boota barbaadan irraa isirroshot gootanii yoo argitanii akkasumas ni hojjetama jechuudha. Meeshaa farniicheraallee kama biyya alaa jechuudha. Achirraa osoo hin qeyyaramin boota biyya alaati jechuudha. Meeshaa biyya alaa kan barbaadan yoo nutti argitanii akkasumatti isin hojjannee isin qopheessuu ni dandeenya isin jedha. Meeshaa kwaalitii ta'ee fi midee fi kwaalitii ta'ee fi akkasuma qalamii orijinaalii ta'een isin hojjannee isin qopheessina isin jedha. Namoonni barbaadan jedha ogeessa baay'ee bareedaa ta'ee fi ogeessa cimaa ta'een hojjannee isin qopheessina isin jenna. Meeshaan keenya warroonni dhuftanii fudhatartan hin beektanii meeshaa baay'ee kwaalitii ta'ee fi meeshaa bareedaadha jechuudha. Warri kun waan illee goddanyoonni keessan kan xalabatanii isin quba qabdanillee jirtanii warroonni quba hin qabnellee gosotii keessan nu mari'adhaa isin jenna. Meeshaaleen keenyarraa kana fakkaata keessan nu dubbisuu hin irraanfatina. Asumaan subscribe like share godhaa isin jedha. Hiriyoota keessan irratti share gochuudhaan isinillee viidiyoo kana like osoo hin tuqin biraan darbina isin jedha. Like tuqaa viidiyoon kee kun ilaalama kun ilaalama kun ilaalama kun ilaalamu mee sirriitti akka ilaalamu like godhaa isin jedha. Hiriyoota keessaniif illee share gochuudhaan akka sirriitti ilaalamu taasisaa isin jedha. Warroonni meeshaa bitattanii narraan meeshaa sayyoo gadhiisu hiriyoota keessaniif share gootan viidiyoon sun sirrii ilaalama. Akkasuma viidiyoo biraallee akkasumatti hiriyoota keessan irra share godhaa isin jedha. Akkana fakkaata lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 9 72 duwwaa 25 irraa heloo jettan gamaanumaan argachuu dandeettanii eessa jiraata warroonni naan jettan Shashamannee jira. Eessa faageessuu dandeetta warri naan jettan naannoo Oromiyaa hundumayyuu isiniif geessa jechuudha. Naannoo Oromiyaa kan ta'e hundaa isiniif geessa. Boota isin feetanii fi maatii keessan biraallee geessuun danda'an geessuu isiniin jedha. Garuu boota fagoo warroonni jirta warroonni Jimmaa Wallaggaa Hararii maalii jettan kun fagoodha naan mijaa waan ta'eef sanniin geessuu hin danda'u. Warroonni naannoo keessan dhihoo ta'e garuu isiniif geessa jechuudha. Akkana fakkaata meeshaaleen keenyarraa yoo jaalattan keessan nu dubbisaa nagaatti toora